Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota peejii Naasir Jamaal jalatti argamtanu akkam jirtu fayyaa keessanii? Nagaadha, hin jajjabaattu? Jireenyi maal fakkaata? Maashaallah, baga rabbi addaan isin ga'anii akkam isin? Maashaallah, barumsa wayii qabadhee isinii dhufeera. Akka nu hordoftan kabajaan isin gaafadhaanii barumsichi maashaallah baay'ee amma tokko namatti tolaanii, amma tokko nama gammachiisa, amma tokko abdii isinii kenna jechuudhaani. Abdiin barumsa kanaas immoo maayini yoo jettanii, yeroo dheeraadhaaf namoonni intarneeta fayyadamtanuu gaafii dasii kan keessa kanaa beeku jiraanii yookiin immoo kan keessa waa'ee kanaa hin beekne jiraanii. Yeroo ammaa kana keessatti uummanni keenya maashaallah fayyadamtoota waa hedduu taatanii jirtuuni. Isa keessaas yuustooppiin isa tokko jechuudhaani. Gabii galii waan adda addaa waan ittiin argatamuuf yoo rabbi namaa taasise, isa keessatti akkaataa viidiyoo itti hojjetamee yuutooppii irratti gadhiifamu irrattaniyyii isiniif qabadhee dhufe barumsa wayii jechuudhaani. Amma namni tokko tokko yookiin viidiyoo fi gadhiisaa yookiin immoo viidiyoo namaa gadi viidiyoo kana keessatti immoo maayini rakkinatu jiraani. Viidiyoon namaa kan koopiraayitii qabutu jiraanii yookiin immoo kan koopiraayitii hin qabnetu jiraani. Isaan keessaa viidiyoon namaa kan koopiraayitii hin qabne gadhiifachuu yoo barbaanne, namni viidiyoo isaa koopiraayitii yeroo gadi dhiifate nummoo kan nama sanaa fuuneenii gadi dhiifna jechuudhaan. Fiilmii si'a ta'uu yookiin immoo muuziqaasa ta'uu fuuneen immoo gad dhiifna jechuudhaan, yookiin diraamaa waan adda addaasa ta'u yeroo nu gad dhiifne, wanni nu gad dhiifnu kun sa'aatiin lakkaa'u jechuudha. Yoo koopiraayitii qabaateeni, yoo koopiraayitii qabaate sa'aatii namaaf hin lakkaa'u jechuudhaani. Sa'aatii kana immoo akkamitti immoo koopiraayitii qabaachuu isaa barraa yoo jettanii na gaafattan, gaafii isaa isiniif qabaadhee dhiyaadheera jechuudhaani. Akkamitti sa'aatii isaa baruu dandeenya, akkamitti koopiraayitii qabaachuu isaa baruu dandeenya kan jettan jechuudhaani. Amma asumaan gara barumsichaatti isin fuudhee dabarsaa jechuudhaani. Amma dhufneeni kunoo kiroom kan jedhaa jirtu kan argaa jirtu miti, as keessa galtu jechuudhaani. As keessa yeroo gallee as dhufnaani bakka kana asirratti caanni goonaa. Yeroo caanni goone youtube.com kan jedhu kan argaa jirtuun jechuudhaani. Asirratti okee goonaani asirratti akkanatti nuu fidaani. Yeroo asirratti akkasitti fidee maal goonan immoo xiyyatti asii ol dhaabbattee diimtuu kan argaa jirtu mitiini, isirratti caanni goona. Yeroo xiyyattii irratti caanni goone gadi dhufneeni kunoo dubbifama kana jechuudha. Bakka saanduqa duwwaa kanarratti rukunnaani. Yeroo rukunneeni achirratti akkasitti nuu fide jechuudhaani. Yeroon akkasitti nuu fide akkas guddifannee xiqqoosii eessaa dhumna kunoo bakka suuraa kiyyaa kana jechuudhaani. Bakka suuraa kiyyaa kana argaa jirtu mitiini, asirratti rukunna jechuudhaani. Yeroo asirratti rukunne akka kanatti fide jechuudhaani. Yeroon akka kanatti fide gadi dhumnee jechuudhaani bakka yuutoob stiidiyoo jedhu kanatti jechuudhaani asirratti rukunna jechuudha. Yeroo asirratti rukunne akkasitti nuu fide jechuudhaani. Argaa jirtu abdiin qabaani. Yeroo kanatti nuu fide akkas xiqqoosii eenyu goone bakka itti diimtuudhaa gaditti jechuudhaan argaa jirtu miti, bakka diimaa gaditti jechuudhaanis akka viidiyoo kanarratti rukunne jechuudhaani. Yeroo asirratti rukunne akkasitti nuu fide jechuudhaani. Muuziqaa waa ta'ee fiilmii ta'ee waan isin gadhiifattan hunda isaa akka kanatti isinii fide jechuudhaani. Yeroon akka kanatti isinii fide akkana olaatu jechuudhaani. Akkana yeroo olaatanii
kan koo keessa eegasiin jira ture jechuudhaani keessaan diletii godhee ka'ee jechuudhaani akka sasaatuuni waa tokkoof keessaa hin qabu jechuudha. Keessaan diletii godheeni yoo koopiraayitii qabaate bakkatti viidiyoo kanarratti jechuudhaan eddeetti paabliik jedhu kan argaa jirtu mitiini bakka paabliik jedhu kanarratti eddee kanaan jechuudhaan bakka kanarratti jechuudha koopiraayitii jedhee jira jechuudhaan bakka koopiraayitii jedhee kana jiru kanarra yoo galas viidiyoon keessan koopiraayitii kan jedhu tsuufii barreeffamaa as keessaa qabaate koopiraayitii jechuudha. Sa'aatii isinii lakkaa'uu hin danda'u. Kanaafuu jennaan akka kanarraa barattanii viidiyoo namaas ta'ee fiilmii namaas ta'ee muuziqaas haa ta'uuni nashiidaa waan adda addaas haa ta'uu akkasiin waan akkanaa yeroo gadhiisuu jettan as keessa galtanii koopiraayitii qabaachuu baatuu isaa bartanii gadi dhiifattan abdiin isinirraa qabaa jechuudha. Kanaafuu hordoftoota peejii kiyyaa galatoomaa akka kanarraa barumsa guddaa barattanu abdiin qabaa. Galatoomaa naaf jiraadhaan isiniin jedhaa. Nagaatti.